Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya dubbiiwwan jajjabduu sadii wal duraa duubaan qopheeffadhee jira. Dubbiiwwan kanneen wal duraa duubaan waan isin dhageessisuuf isin subscribe, like, share, comment gochaa dhaggeeffadhaa isin jedha. Kan jalqaba irratti isin dhageessisu namicha dubartii 401 fuudhe irratti waan qindeeffadhe qaba. Kunoo dhaggeeffadhaa. Namicha tokkotu dubartoota 401 waliin jiraata jedhama. Dubbiin akkaan nama dhiddi. Dubbiin dubbii abayyaa ibaate. Jiraataa biyya Ikwaatooriyaal Giiniiti. Sanuu ammoo hojjetaa mootummaati. Dubartootni 401 haadha warra hojjettoota mootummaati. Namichi kun hojjettoota mootummaa haadha warraa malee hambise jechuun ni danda'a. Wanti nama raaju ammoo namichi kun abbaa ijoollee jahaati. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Dubartii yoo isa agarte akkuma fardaa guluftee manatti dhaqxiif jedhama. Maal kana qofaree namichi malaamaltummallee mana godhate keessa gala goota kenna jedhee kan faarsullee kan abaarullee waluma qixa. Namichi hulaa jaannataa irraa balbala waan cufate fakkaata. Kun raajima bara namni dubartii takkattu iyyuu fuudhuu dadhabeen dubartii takkatti wajjin jiraachuu dadhabeen dubartii 400 fi tokko sanuu immoo jaartii namaa waliin jiraataa kan turedha. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kan itti aanu immoo filannoo Ameerikaati. Waa'ee filannoo Ameerikaati wal qabates akkuma kana waan qindeeffadheef qabaa walumaan haa dhaggeeffannu. Tiraamp mana adii osoo nagaa hin gaafatin kaabinee isaa muuduu eeggalee jira. Dimookiraatonni siree mana adii kan gadhiisan yoo ta'u Riippaabilikaanonni jinfuu abbaa gadaa fudhatanii jiru. Tiraampiin dhaabbiin aggaammii du'aa jalaa oolche aangoo muudee jira. Kanaan booda nagaa fi Ameerikaa guddittii jechuun jecha Tiraamp. Kamaalaa Haaris gatantartee kuftullee aabba Tiraampiin baga gammaddeerteerti. Hiyyaaddayin aangollee akka sirna gadaatti karaa naga'aan sii dabarsa jechuun jecha Kamaalaa Haaris. Deeggartoonni Kamaalaa Haaris boo'ichaan miidhamanillee aangoon karaa naga'aan darba jechuu isiitti baay'ee gammadanii jiru. Okay, meettaan sinemmoo jecha Kamaalaa Haaris haa dhaggeeffannu. We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. Inni dhumaatii fi akkam baay'ee barbaachisaa kan ta'e immoo Wiiliyaam Ruut pirezidaantii Riippaabilika Keeniyaa gara Itoophiyaatti dhufee jira. Isarratti illee waan qindeeffadhe qaba waliin haa dhaggeeffannu. Wiiliyaam Ruuto pirezidaantii Riippaabilika Keeniyaati. Uummanni daandii irratti yaa'ee nan balleesse itti hin deebi'u ol naa deebi'aa jedhee warwaachuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Amma pirezidaantii Wiiliyaam Ruuto Itoophiyaa seenutu dhaga'ame. Akkuma daandii xiyyaara Itoophiyaa guddicha ga'een simannaan ho'aan Dr. Abiy Ahmadiin taasifame. Wiiliyaam Ruutoon gara Itoophiyaatti kan imaleef waltajjii beela balleessuu jedhu irratti hirmaachuu fi kanaan wal qabatee Wiiliyaam Ruutoo akkas jedhe. Beela balleessuuf akka Itoophiyaatti imaammata baafatanii irratti qabsaa'uun sirrii akka ta'e Itoophiyaa fakkeenya fudhachuun ibsee jira. Mee amma simannaa yeroo inni daandii xayyaara Itoophiyaa booletti bu'utti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad taasifee fi waliin daawwannee walitti adeemnu.
qopheeffadhe kana fakkaatti isin sabiskiraayib sheer laayik waan gochuu hin dagatinaa isin jedha nagaadha.